Ashama harkifuuni akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenyaa keessa hordofaa jirtan kun gadaatu warroonni maatii taatan baga dibilaan gara chaanela keenyaa dhuftan jecha warroonni haaraa dhufte yoo jiraatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalamaa isin akkuma beekamu gadaatu birataan duras odeeffannoo waqtawaa tokko fi ajaa'ibsiisoo akkasumas ijoo sooshaal miidiyaa ta'an isin biraan gaa turreerraa haadhas bifa wal fakkaatuun samoona kana yookiin dhiyeenya kana wantoota sooshaal miidiyaa irratti ijoo dubbii ta'an ni qabatee isiniif dhiyaanneerraa. Kanaaf warroonni viidiyoo keenya laayikiin goone laayik gochuudhaan akka nu gargaartan isin jenna. Viidiyoo kanaaf yoo xiqqaate laayik 50 galchuu qabaannaa nu hordofaa. Dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa ta'an keessaa tokko irratti Jawaar Muhammad Jaarmaanitti badhaasa tokko badhaafameera. Innis Raayyaa Abbaa kan biraa Raayyaa Abbaa Mancaa muuziqaa yookiin sirba baasa jedhamu jira. Dhiirri durbummaa qabamu hin qabu. Doktor Ittaanaa Haaftee waa addaa yookiin jecha madaalamni Jawaariin jedheera. Maal akka jedhee akkasumas immoo Habashaa faashinii yookiin akkaataa uffannaa uummata Habashaadhaa jijjiiramu jira. Kanaafuu viidiyoo keenyaan bohaaruudhaaf isii wanti sirraa eegamu chaanela keenya sabskiraayib gootanii viidiyoo keenya laayik sheer gochuu qofaa. Viidiyoo keenya kanneen akka bohaartii uummata shakkii takka hin qabnu nu hordofaa. Jawaar badhaasa yookiin akkuma beekamu dhiyeenya kana Jawaar imalaa galatoomaa yookiin fakkeenyaa jechuun kana yogguun mana hidhaa keessa turetti lammiileen keenya biyya keessa jiranii fi biyya alaa jira wantoota garaagaraatiin kallattiidhaanis ta'u alkallattiidhaan firii Jawaar Muhammad jechuudhaan Jawaar Muhammad mana hidhaa san keessa akka ba'uuf sagalee guddaa ta'aafii jiranii. Sababa kanarraa kan ka'e Jawaar erga mana hidhaa keessaa baheen booddee turtiiwwan hanga tureen booddee ergaman isaa tureen booddee amma dhiyeenya kana imala galatoomaa yookiin imala galateeffannaa uummatoota isaa yookiin yogguu inni mana hidhaa ture san keessa warroota kallattiidhaan yookiin alkallattiidhaan sagalee ta'aa ture saniif galateeffannaadhaaf biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa fi Awustiraaliyaa garaagaraa irra sosochuu jira. Akkasumas viidiyoowwan sana wal qabatanii ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Isaan keessaa mootuu ijoo sooshaal miidiyaa suuraa fi viidiyoodhaan kan namoota hedduu sheer laayik godhanii koomentii irra kennan Jaarmanitti badhaasa addaa yookiin ajaa'iba tokko warqiidhaan badhaafamee ture. Waa hedduu nama gammachiisu, waa hedduu nama hawwatu. Badhaasichi maal akka ta'ee fi eenyu akka badhaafame viidiyoo laallee walitti adeemnu nu faana tura. Hedduu waan nama hawwatu akkasumas immoo jaalattoota fi deeggartoota Jawaarii warroota Oromoo guutuuta hunduma isaa gammachiiseera. Viidiyoon kun ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Akkasumas suuraawwan asirraa muramanii jedhan feesbuuk irrattis ta'ee sooshaal miidiyaa hedduu irratti sheer ta'uu jiru. Namoonni hedduun koomentii irra kennuu jiru. Isinillee kana yookiin gammachuu keessan kana wal qabatee waan qabdan koomentii jala nu barreessaa jecha viidiyoo keenyatti aanutti hojjennu. Dhiyeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa ta'e kan ture kan biraa immoo Raayyaa Abbaa Mancaa muuziqaa baase jedhamu jira. Kallattii tiiktookii, feesbuukii fi
sooshaal miidiyaawwan gara garaa irratti ijoo dubbii ta'uu danda'e jira. Namoonni hedduun kana wal qabatee koomentii adda addaa kennanii jiru. Kuuwwan sobduu raayyaa abbaa mancaa sirbaan baasne jechuu jiru. Kuuwwan ammootu akkuma agartan kana viidiyoo kennaan sagaleen kan raayyaa abbaa mancaatti raayyaa abbaa mancaa maal ta'e sa'a kanatti akkami sirba baasii kan jedhu kun ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Kana wal qabatee viidiyoon sababa isaaniif bu'uura ta'e yookiin viidiyoon inni yookiin namni tokko gadhiise sun kam akka ta'ee fi viidiyoochi maal akka ta'e mee laalloo walitti adeemnu sirba tokko isinis dhageeffadhaatii walitti adeemnu. Biyya abbaa hibaate nyaaya Oromiyaa. Biyya abbaa hibaate nyaaya Oromiyaa. Kuukaasin lakkifnee hin qabaannu fayyaa Oromiyaa. Oromiyaa. Biyya abbaa hibaate nyaaya Oromiyaa. Biyya abbaa hibaate nyaaya Oromiyaa. Rorroosin lakkifnee hin qabaannu fayyaa Oromiyaa. argitan kana sirbi yookiin muuziqaan bee jedhamu kana fakkaataa I don't know hanga ammaatti odeeffannoo dhugaa ta'e tokko hin jiru. Haa ta'u garuu akkuma isin argitan kana sirba kanarratti maqaan isaa raayyaa abbaa mancaa jedha. Sagalee isaa adda baasuu hin dandeenye ani gama kan kootii yaada kana waa isin jedhu hin qabu. Isin waan kana isin dhagamee sagaleen kun kan raayyaa abbaa mancaati moo lakki kan raayyaa abbaa mancaati miti waan jettan ammootu koomentii jalatti sheer nu godhaa nutis isinis walirraa barannaa siin jenna. Viidiyoo keenyatti aanu toocee nu ammootu tarbii yookiin gaafii tokko dhiirri durbummaa qaba kan jedhu gaafii gaafataman tokko jira. Shamarran gaafii kana gaafatamanii kuuwwan kolfanii kuuwwan hin qabu jedhanii kuuwwan ni qaba jedhanii I don't know. Isin maal akka warroonni shamarranii viidiyoo kana daawwachuu jirtanii dhiirri durbummaa qaba moo hin qabu kan jedhu koomentii jala nu barreessaa. Kanaafuu intarviitii yookiin af gaafii kanaan daawwanne wal taa deebinu. Dhiirri durbummaa qaba? Eeyyee qaba. Qaba? Maayidhaan beekama? Qaba garuu waan akka qabu. Maayidhaan beekama? Hin beekamu bakka. Beekama bakka? Dhiirri durbummaa qabu? Qaba garuu akkamitti akka beekamu hin beeku. Mana fincaanii yommuu seentu maasti dhaga'ama? Yommuu teessu? Viidiyochi kana fakkaataa isinii mee maalita dhiirri durbummaa ni qaba moo hin qabu? Kana wal qabatee yaada qabdaan koomentii jala nu barreessaa isin jenna. Viidiyoon keenyatti aanu ammoo dhiyeenya kan ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'e waa'ee haasaa Jawaar Mohammadii akkasumas ammoo Dr. Ittaanaa Haftee yookiin tana duras ni beektan jedhee yaada yeroo adda addaa kallattii OMN fi miidiyaalee Oromoon qabdu keelloo miidiyaa fa'aan akkasumas immoo miidiyoota garaagaraa irratti intarviiyuu yookiin afgaafii kan taasisu qabsaa Oromoo jedhamu kan ture Dr. Ittaanaa Haftee dhiyeenya kana Jawaar Abiyyi walii galee PLC yookiin dhaabbata guddaa banatee saniin daldalachuu jira. Abiyyi fi Jawaar negotiation yookiin walii galtee irra gahanii jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo gowwoomtanii Jawaariin hin hordofina jechuu jira. Viidiyoon kun ammoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Namoonni hedduu yaada adda addaa irra kennan, namoonni tokko ammoo asirratti yoo dhugaa ta'e yookiin Jawaar sirriin jiru yookiin ammoo gariin Ittaanaa Hafteetiin ati Jawaaritti hawwitee yookiin bakka Jawaarii ga'uu dhabdeen hinaaffarraa kan ka'e akkana jettaa. Kanaafuu sirriin jirtu Dr. Ittaanaa deebi ittiin jedha. Akkuma beektan garuu Dr. Ittaanaa Haftee Oromoodhaaf qabsaadha dhuguma dubbachuudhaaf. Asirratti haasaa kanarratti haasaa sirrii haasa'uu danda'a, haasaa sirrii hin taane haasa'uu danda'a. I don't know. Kanaaf waa'ee Jawaarii yookiin innis maalirraa ka'ee haasaa akkana kan akka haasa'uu danda'a. Haa ta'u garuu Dr. Ittaanaa Haftee Oromoo biratti maqaa gaarii akka qabu amanaa tana dura jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kun ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Namoonni hedduun sheer godhanii koomentii adda addaatti kennanii jiru. Hedduu tokko ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'e jira. Viidiyocha daawwadhaa walitti deebina. Jawaari PLC
kaampanoota nagadaa 23 ol banateera Jawaar. Akkuma argitanii dookumentii mana murtii irrattis gaafa dhiyaatu kaampanoonni sun tarreeffamanii dhiyaatanii. Mariitu ture, negotiationiitu ture. Eenyuun gidduu Abiyyii fi Jawaariin gidduu negotiationii kana dhaqanii Jawaarii fi ijoollee KFO hammatee kan mana hidhaatii baase. Har'a PLC kee guddifachuudhaaf waa sii kenneera inni waan ta'eef Oromoo deebistee marsaa kan biraadhaaf Abiyyitu nu baasaa kottaa makiinaa kara booddeetiin gotonnaa jechuun cubbuu guddaadha. Cubbuu isa Abiyyi nurratti hojjete caalaa isa kanatu caalaa anaaf. Namoonni Jawaaritti dhiyaatanis kan Jawaaritti hin dhiyaannes qabatamaatti kan beekanii Jawaar Abiyyi haala mijeessee fi PLC baay'ee banateetu daldala. Hamma Abiyyi aangoorra jirutti horii ittiin horatee gaafa Abiyyi dadhabe immoo anatu itti ba'aa. Kana yaadichi. Hayyeekaa viidichi kana fakkaataa Dr. Ittaan Haftee haa maaliif Jawaarii irratti haasaa akkanaa yookiin olola akkanaa ofa jechuun namoonni hedduu koomiitti dhiyeessu jiru. Namoonni kun waan yookiin namoonni cinaan ammootu dhugaas ta'uu danda'a maaltu beeka jechuu jiru. Kana wal qabatee isinis yaada isin dhagahame koomentii jalannuu barreessaa jecha gara viidiyoo keenyatti aanutti hojjennu dhiyeenya kana Habashaa faashin uffata addaa yookiin ajaa'ibaa tokko fiduu danda'aniiru. Uffanni akkanaa kun shamarran keenya hedduu nutti deebi'innu gara fuulduraatti enne warroonni dhiiraa hedduu sodaachuu jira. Uummanni hedduu yaada adda addaa irra kennu jira. Viidiyoon sooshaal miidiyaa irratti namoota hedduun sheer ta'uu jira. Namoonni hedduun arrabaa shaashaa gochuu jiru. Namoonni gari namootu mirga isiitti yaa uffattu jedhu jira. Hundaafuu mucayyoon tokko uffata ajaa'ibaa tokko uffattee uffata kana dura biyya keenya keessatti baay'ee uffatamee hin beekne. Mee viidicha daawwannee walitti haa deebinu. من فلقالك دخاخا من شان سبينك يمكوكو اللي ما خاخا كانشي سايقول بينك يتفترو فرجانا خاخا Viidichi kana fakkaataa dhiyeenya kana namoonni hedduu yaada adda addaa irra kennu jiru. Akkasumas sooshaal miidiyaa irratti ammootu jechuu jira. Namoonni hedduun sheer godhanii jiru. Yaada kana wal qabatee illee mirga qabdi moo mirga hin qabdu waan jedhamu koomentii jalatti nu barreessa. Viidiyoon keenya addaaf isin qabannee dhufne kanneen fakkaataa hamma dhumaatti waan hordoftaniif galatooma jecha. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf warroonni laayikiin goone laayik gochuudhaan nu gargaara isin jenna. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti iddoo nagaa nuuf tura.